Odaa jalatti dubbiin kan tolu bokkuudhaan malee uleen hin bullu. Innaa lillaa boo maaluma taate maaltu qasiifee dage yoo kiyyaa aruuzaan deemaa jettee na biraa kutteemi. Manuma aruuzaa sanitti akka na feddagan abbaa. Hay maaliif maal balleessite ati? Abbaa ati ammaan dura milkii namaatiif gammadii yoo obboleessa kee takka miliyoona takka harkate yaa rabbi obboleessa keetti xiqqeessite miliyoona afurmaan godhinii fi ja'i gammadii jettee nan gorsine. Si gorsee duuba kun gorsa bareedaadhaami gocha har'aan tanaa kanaa wajji maaltu waliif fida? Laal wanti waliif fidu aruuzuma obboleessa kiyyaa kanaafin gammadee fi du'aayii godheef. Akkam jettee du'aayii gooteef khayru wa khayraati. Yaa rabbi obboleessa kiyya kana fuusisuu keetitti hedduun gammadee fi dhugaa dubbachuuf obboleessa kiyya kana jaartiin takkatti xiqqaatti yaa rabbi jaartii afur godhii fi yaa rabbi yaa Allah jechumaa fi jaartiin gurbaatii fi miizoonni isii akkasumas firaa fi aaliin isii hundi dhufanii tumanarra qubatanii na feeddaganiin siin jaha abbaa wayii nafe intarateenyaa fi masaanuu kadhattaa hiinaan jaanii akkasin na feeddagan. Dhugaa dubbachuuf si xiqqeessan atin beeytu dubartiin bikka masaanuu kanatti safaaxaan feetu. Ajaa'iba akkasittoo gurbaanoo ammiin hin jenne kam du'aayii kana godhumaa fi uummatuma dhufee narra qubatee na feeddaguu nagareen siin jaha abbaa feeddagaa seete abbaa dirgin billic alhamdulillah lubbuun hafeetin jira. Duuba hospitaala eenyu si fide? An nama na fideen beeku hospitaalumatti ni fagare. Amma daddafii biyya tanaa baqadhu dubartiin bikka masaanuu kanatti safaaxaan beeytu ammallee yoo lubbuun jiraachuu koo beekan sin dhiisanii daddafi karaa kaayiroo balaan siif deemtu nalleen dhahiini khayru wa khayraati. Deemii baqattoota kaayirootti dabalamii jetta haa gaabbaa nageetti hajiru walalkaa. Nageetti yaa baqataa kiyya bikkuma deemtutti rabbiin mukaa citaa haadha abbaa si haa godhuu deemi baqattoota kaayirootiin assalaamu alaikum naaf je'in. Niin jaan abbaa garuu abbaa an kaniin sin jehu sa baqattoonni keenya kuni maal baqachaa jiran? Rakkoodha baqachaa jiran kaa ilma kiyya bar rakkootu dhagaatti guurratee nama keenya kana biyya faffacaase firaa fi aalii maatii meeqaa sababa rakkoo kanatti biyya faffacee jira. Nu hogoobanaa akka jeen agarre haa jiraatu namuu akkuma jiraatettu akka urjii samii dachiirra facaane hin jenne. Dhugaa keetii abbaa rakkoon tun maatii meeqa biyya ambaarra faffacaaste rabbi dhabama isii haa godhu. Silaa barati hayyaroo milkaa'e yaa rabbitti xiqqeessite jettee gammaduu qabduuf baqattoota kanaa bar ummata rakkoo adda addaa agaree. Dhugaa keetii abbaa nama sababa rakkootiin of jijjiireetiin maatii kiyyaarraayis jijjiiraa je'ee maatii jaalaturraa fagaatee biyya ambaatti rakkoo adda addaa keessa dabre gaafa milkaa'e gammadanii fi shukrii salaatuun dirqama baarakallah. Namni tokko gaddaa fi gadadoo cinqii rakkoo meeqa keessa akka dabre osoo beekte gaafa namni san milkaa'e gammaddee fi shukrii salaattee yaa rabbitti xiqqeessitee alhamdulillah jetta. Dhugaa keetii abbaa rabbiin warra gaddaa fi gadadoo rakkoo adda addaa keessa dabre akkasumas qabsoo jireenya mataa isaanii kan namni beekee isaaniif hin hubanne keessa dabraa jiran rabbi milkeessee gammachuu isaanii na agarsiisu. Laal isaan kana anaatu isaan caalaa gammadee shukrii salaataan siin jee abbaa billaa aleek. Rabbi nama keenya maraa haa milkeessu firaa fi maatii isaanii waliinis nagayaan isaan wala agarsiisu billaa aleek. Amiin rabbi haasidumaas nu keessaa baasee nama namaaf gammadu nu haa godhu namni waan keessa dabree milkaa'e hin beeynu billaa aleek. Gaafii takkaan si gaafadha namni takka bikka akka aruuzaatii fi afeerraa adda addaatti yeroo nama afeeru maal namaa erga? Xalayaa waamichaa si erga kaa afaan faranjiitiin invitation jaaniin abbaa. Rabbiinis hoggaa karaa bal'oo si yaamuu barbaade invitation qaba. Invitation isaa maali ni beekta? Rakkoodhaa naan hin jeehin qofa. Rakkoodha osoo rakkoo tanaan dheessaa jettuuti boodarra karaa rabbii dheessitee milkooyte ilma kiyya. Duuba amma abbaa namni osoo rakkoo dheessuuti bal'oo bahaa naan jettaa? Ilma kiyya. Akkas taatu rabbii rakkoo nama hundatti haa ergu haa ariitee bal'oo baaftu. Ammas akkana jee du'aayii godhi haa si feeddaganii aan keessan jiru. Abbaa amma safaataa dhiisiiti akkiin jee eega rakkoon bal'ootti nama waamte an rakkataa ta'uu kiyyatti hin gabbu. Anis hin gabbu. Akkana gaabila aleek rakkataa ta'uu keenyatti hin gabbinu. Maal gabbina makiinaa rakkoon ooftu gabbinaa seennee bal'oo baana. Isin gabbinaa seenaa raddaatiidha raddaatii makiinaa rakkoo ta'uu kiyyatti hin gabbu. Boo Hayarraan tana boonaan jettaa duraan boonaa koo malee naan hin jettuu bar. boona dhageessaa ansi wajjin amma booda naagee jira asitti addaan dhaabbanna. Maaltu maal ta'e habiibtii too burqaa jaalalaa? Ani dhiira qarshii hin qabne xabshii kawaaniin fadhe naaf hin goone bira maal hin godha? Maal haasoo taqashtii too?
qashxiin ta nama qarshii qabuuti adeero. Hayi qarshii kiyya nyaattee waan diddibattuu fi waan uffattuus gosa bitattee akka feete faffacaaftee eega fixxe booda akka xaasaatti duwwaa na gombiftee deemuu deemta habiibti. Ani jaalala goggooyduun barbaadu adeeroo nageetti. Aan duraan na jaalattaasisoo turee bara habiibti. Jaalaltii yeroo qarshiin dhumtu sun waa jaalalaa miti paakeejii Itiyoo Telekoomi. Amma booda anaa fi ati jidduu jaalaltiin jirtu no service. Haaya homaa miti deem Birtukaan gaafaan birrii harkadhee qofa deebiteen hin barbaadin. Maal jettee eenyu Burtukaan? Ati gaa Birtukaan dubartiin birrii jaalattu Birtukaani. Boo maal jechuu barbaaddeeti? Waan hin jechuu barbaade yoo siif gale ati tukaana birriiti. Birtukaan tukaana maallaqa nyaatu akkuma tukaanni dhiiga namaa xuuxu sanitti atis birrii xuuxa. Of kabaji gaamma. Maal fidda Birtukaan yaa tukaana maallaqaa birrii kiyya nyaatte xuuxxe fixxe duwwaa na hambifte duraanuu dubartiin qarshii jaalattu jaalalan beektu amma usiinarraa deem qarshoo. Ati yoo maali ni beektaa? Xabshoo. Amma usiinarraa deem jaalallee maallaqa qabu kana booda rakkatti immoo birruu baasiif ati tukaana isinleemeen walitti Birtukaan taatan dakkaa goota. Awoo har'aan tana maaliif afaan dhaabdee teessa gaa? Maal taate hoo nama si aarsee jiramoo? Awoo nama na aarse namummaa wajjiniin walii galuu dadhabeehu namni keenya hoggaa walitti dhiyaattee nama tuffata. Silaa namni lakkuma walitti dhiyaattuuni wal kabajaami. Ati tan namaatti dhiisi dura mataa kee wajjin walii gali if jaaladhu if kabaji. Ati if jaalattee jirtaa akkamitti if jaalatammee naa hime? Akkaan itti if jaaladheen si hima hangaaf takkaan akka takka tahee waan takka godhee if jaaladhe. Waan gootee if jaalatte san naa himi gaa duuba. Michoota kan jaaladhee isiin nan jaalattu nama biraa jaalatti isiin hana jaalattu jeetiin Mastafaa Qarjuu keessa godhee akkasitti sukkarree akka gahee fi ilaalaa jee dhandhamee if jaaladhe. Dhagee ani kun amma maaliin jaamanii beektaa? Maal jaamta? Afaan faranjiitti uselessiin jaama nama faayidaa hin qabnee jechuu. Amma maaliif akkana ifin jetta gaa haa jennu? Nama na barbaadu tokko hin qabu gaa. Ati silaa qarshii obseete kan namnis barbaaduuf namni dalagaa hin dhabne yaaboo. Dhugaa keeti namni qarshiidha barbaada. Osoon qarshii qabaadhe namni na barbaadu hedduu ture. Osoo qarshii qabaatteen baantu namni deemu hundi gosatee himataan siin jaa. An amma waa'ee jireenya kanarraa kitaaba takka barreessuun qaba. Dhaabi nurraa hin barreessini akkattuu warri kitaaba barreessu lakkoofsaan nuti warra kitaaba hin barreessin caalanii jirani. Bar dubbisuun guutuu nama godha jeetti namuu barri waan jireenya kanarraa hubatee barreessee ummataaf sheer godhee waan isaan hin hubatin hubachiisa. Dubbisuun guutuu nama godha jette nuti garaa keenyaa hin guutanne nama garaa isaa guutateetu waa dubbisa. Dhugaa keeti nuti fifuu jireenya alla si kanu furu jiraachaa jirra. Amma nuti wanti aduu qabnu karaa kamiin if jijjiirraadha. Hanga yoom ciqilfannee sirba hiraarratti banannee akka khutbaatti caljannee dhaggeeffannaa khayri wa khayraati. Anilleen taatu digrii waliin ciqilfachuu jira maaliin godha gaa dalagaan dhabe. Dalagaa dhabnee osoo ciqilfannu ciqileen tiyyafaan qaqallattee makaddaa hunda uruu eegalte. Awwaani akka taa'urraa kitaaba kiyya kana numaan barreessa. Mata dureen kitaaba keetii maal jaasila? Akka itti milkaa'an jaa. Akka itti milkaa'an dura ati milkaa'ee nu garsiisi.